Akka himamutti ilmi namaa uffata qaama isaatti uffachuu kan jalqabe waggoota 770 dura akka ta'edha. Jalqaba gaafa uffachuu jalqabu akka ammaa kanatti boonaaf osoo hin taane qabbana yookiin qorra jalaa miliquuf akka ta'etu dubbatama. Har'a garuu sadarkaan uffannaa ilma namaa guddatee industiriin faashinaa sadarkaa ajaa'ibaa jira. Akkuma yeroo tokko uffachuun mallattoo qaroomaa ta'ee hubatamee turetti zabana ammaa ammoo bifaa fi gosti uffataa meeshaa hiyyeessaa fi dureessa ittiin addaan baasanii beekanis ta'ee hubatama. Dureessi biraandii uffata, hiyyeessi ammoo salphaacidhaan boona. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya kan addunyaa guutuurra naannawee qarooma addunyaa durirraa hanga teekinooloojii zabanatti wal isin barsiisu kunoo jalqabee jira. Qophii keenya irraati waa'ee uffata salbaacii bal'inaan waliin ilaalla. Salbaacii maali? Eessarraa dhufe? Akkamitti gara biyya teenyaa gala? Gaafiilee jettuuf deebisaa barbaannee ilaannaati. Qopheessee dhiyeessaan qophii tanaa Ambirraa Jamaalii hanga dhuma sagantaa tanatti nu faana turan afeerraa teenya tan kabajaati. Biyyoonni Afrikaa uffata salbaacii Awurooppaa fi Ameerikaan ergituuf hin barbaannu jedhanii diduu gonkumaa hin danda'an. Hin barbaannu yoo jedhanii didan ammoo dhiibbaa sodaachisaa fi doorsisa hamaatu isaan mudata. Keessattuu Ameerikaan balaa cimaa geessisuu dandeessi. Addunyaan dhihaa akka ajaa'ibatti uffatti. Ilmi namaa sirna gara laafina hin qabnee fi fedhii to'annaa hin qabne kan kaapitaalizimiin uumeen booji'ameeti jira. Industiriin faashinaa maqaa faashinaatiin gosa uffataa hedduu lakkoofsa hin qabne gubba gubbaadhaan oomishaati oola. Uffanni ji'a dabree bitame duruu faashinni irraa dabre. Kopheen baatii muraasa dura bittee duruu kophee biraatiin bakka buufamte. Yeroo ammaa uffata industirii faashinaatiin oomishamu garagaraa ammatti jijjiirrattee uffachuu dhabuun mallattoo duubatti hafummaa hanga fakkaatutti gahee jira. Uummanni addunyaa dhiharra jiraatu qarshiidha qaban, humna qaban, ni bitanii ni uffatan. Xiqquma uffateetii jibbee ofirraa darba ammas deebi'eetii kan biraa bita. Uffata yeroo qabbanaa bitee akkuma oowwii dhufeen ofirraa baasee uffata haaraa oofuuf mijjatu bita. Yeroo bitu ammoo uffata qulqullina gaarii qabu bita. Gatii madaalawaa fi isa nuti arraan tana biraandii jennee yaamnu kana bita. Dhaabbileen gargaarsaa gurguddoon Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jiran Salveeshin Armii, Gurwiilii fi Oxfam dabalatee uummata isaaniitti kan himan ardiin Afrikaa jaamtu takkaatu jira. Uummanni ishee kan daaree fi kan akka malee beela'eedha. Ardii Afrikaa keessa kan guute uummata qaroomina hin qabne kan qullaa bosona keessa olii gaffiigu qofa. Uffata isin asitti yeroo feetan uffattanii yeroo feetan jijjiirrachaa ooltan kana bituu miti uummanni Afrikaa ijaanuu arguuf carraan qaban. Uummanni Afrikaa hiyyeessa wallaalaadha. Uffata keessan kan xiqqoo uffattanii darbitan kana nuuf arjooma. Nutis uummata Afrikaatiif bilisaan arjoomnaa jedhaniiti gaafatan. Sambooda uummanni faranjii uffata dulloomees tahee kan xiqqoo uffatames haa ta'u dhaabbilee gargaarsaa kanaaf heddumminaan arjooman. Akkuma biyya keenya baankiin dhiigaa jiru kanatti biyyoota dhihaa keessaa baankii uffataatu jira. Namoonni gara baankii kanaa deemuudhaan kofoo, tiishartii, shamiiza, iskaarfii, kophee, paantirraa hanga koofiyaa mataatti waanuma fedhallee haa ta'u zambiila arjoomaaf qophaa'e keessa buusan. Uffanni uummata adii irraa bifa arjoomaatiin walitti qabamu kun akkuma dhaabbileen gargaarsaa jedhanitti bilisaan biyyoota hiyyeeyyiidhaaf kan kennaman osoo hin taane dhiqamanii, suphamanii, qalama dibamanii daldaltoota achuma Awurooppaa fi Ameerikaa jiratti gurguraman. Sambooda daldaltoonni biyyoota dhihaa biyyoota Afrikaatti gurguratan. Uummanni Afrikaatis irratti wal fixaniiti uffata kana bitatan. Uffata bifa kanaan Awurooppaa fi Ameerikaa irraa walitti qabamu keessaa parsantiin 70 Afrikaatu bitata. Daldalli uffata salbaacii kun gargaarsa yookiin tola ooltummaa jaamee kan yaamamu ta'us daldalli kun waggaatti doolaara biiliyoona 4.8 ol argamsiisa. Daldala doolaara biiliyoonaan sosso'u jechuudha. Biyyoonni baha Afrikaa waggaa waggaadhaan jiddu galeessaan doolaara miiliyoona 274 baasuudhaan uffata salbaacii biyya alarraa biyya isaaniitti galchan. Waliigala uummata Afrikaa keessaa parsantiin 75 kallattiinis ta'e alkallattiidhaan uffata salbaacii ni uffatan. Waggaa waggaadhaan tiishartii salbaacni biiliyoona 1.9 Ingiliiz qofarraa bifa reefu jennisanii walitti qabama. Irra hedduun tiishartii kanaa ammoo biyya Afrikaa dhiyaatti argamtu Gaanaatu heddumminaan bitata. Magaalaan salbaaj guddoon akka Afrikaatti kan jirtu Gaanaa keessa yeroo ta'u Keeniyaan ammoo biyyoota baha Afrikaa keessaa salbaaj fudhachuudhaan sadarkaa durarratti argamti.
Keeniyaan qofti waggaatti ulfata salbaaqii toonii 100,000 biyya alaatti irraa galchiti. Duuba kun maal rakkoo qaba? Daldalus maallaqa isaati, bitatus uffata isaati akkanaan jettuun hin beeka. Rakkoo inni qabu garuu siif hin himaati na dhagaye obboleessoo. Erga Afrikaa walabummaa ofii argattee booda biyyoonni Afrikaa hedduu warshaalee huccuu biyya keessatti banuun jalqabanii turan. Uummata isaaniitiif carraa hojii miiliyoonaan lakkaa'amus uumanii jiran. Biyyoonni Afrikaa hedduun biyyuma isaanii keessatti uffata oomishaa waan jiraniif uffatuma isaanii uummanni isaanii akka uffatan godhu eegalan. Doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu baasuudhaan Awurooppaa fi Ameerikaa irraa uffata galchan hedduu hir'isanii jiran. Maallaqa isaanii salbaaq biyya alaatti irratti qisaasessuu ni dhiisan. Hunda caalaa uummanni isaanii oomisha biyya isaaniitiin boonuu eegalanii turan. Kun hundi garuu haala nama gaddisiisuun itti fufuu hin dandeenye. Uummanni dhihaa hojii sammuu hatuu bal'inaan hojjetanii jiran. Huccuun isaan oomishan akka oomisha huccuu biyyoota biraarraa bareedduu fi fooyya'insa qabdu karaa adda addaa fayyadamuudhaan amansiisuu jalqaban. Hojiin amansiisuu kun gara filmiitiin, kilippii muuziqaatii fi beeksisuu industirii faashinaa isaanii akka malee babal'isan. Oomishaalee huccuu biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaa tanarraa ergaman irratti taariifaa fi qaraxa guddaa kaayuudhaan gabaa isaanii laamsheessan. Dhumarratti lammiileen Afrikaa galii giddu galeessaa fi olaanaa qaban uffata salbaaqii hin taane haarawaa akka bitachuu danda'anii fi hiyyeessaa fi namoonni haarawaa bitachuuf humna hin qabne immoo salbaaqii isaan uffatanii darban akka bitatanii uffatan godhan. Biraandota isaanii H&M, Nike, Adidas, LV, Prada, Gucci fi kanneen hafan hedduu jaalachuu bira dabarree maqaa isaanii akka waaqessinu nu taasisan. Oomishtoonni huccuu kanneen Afrikaa keessatti oomishan akka biqiltuu rooba dhabdetti coolaganii hafan. Waggaa 20 dura warshaaleen uffata biyya keessaa Keeniyaa keessatti hojjettoota walakkaa miliyoonaa oltu qacaramee hojjechuu ture. Waggoota dhiyoodhaan asitti industiriin huccuu biyyattii salbaaqiin erga booji'ameas warshaaleen biyya keessaa Keeniyaa hedduu laaffachuudhaan dameen kun hojjettoota 20,000 illee qacaruu dadhabee jira. Miidhaa diinagdee uffannaan Ameerikaa fi Awurooppaa Afrikaa irratti geessisaa jiruun alattis faalama naannoo hamaa geessisaa jira. Torbaanitti uffata toonii miiliyoonaan lakkaa'amantu biyyoota dhiyaarraa gara Afrikaatti ergama. Warri adiin Afrikaa tana daddambiin kontinant yookiin bakka balfa itti gatan jedhanii sadarkaa yaamanirra gahanii jiran. Uffata gara Afrikaa dhufu keessaa parsantii 60 qofaatu gurguraaf oola. Parsantiin 40 ammoo garmalee dadhabaa kan dhumee itti fayyadamuu hin dandeenye waan ta'eef ni darbama. Kanarraa kan ka'e laggeenii fi daandiin biyyoota Afrikaa hedduun uffata kanaan yeroo guutamu mul'ata. Balaan uffanni salbaaqiin fidu kana qofa irratti hin dhaabbatu. Uffanni salbaaqii kun gurguramuu dura waan of eeggannoodhaan sirriitti hin dhiqamneef Afrikaanonni uffata kana bitan dhukkuboota daddarboodhaaf saaxilaman. Bara 2016 hooggantoonni biyyoota Afrikaa bahaa 4 Keeniyaa, Ruwaandaa, Taanzaaniyaa fi Ugaandaan yaada tokko qabatanii dhufan. Hanga yoomitti ulfaata salbaaqii Awurooppaa fi Ameerikaa bitachuu itti fufna. Uummanni keenya hanga yoomitti kabajaa isaa dhiisee uffata salbaaqii dhumaa warra adii uffata. Hanga yoomitti oomisha biyya isaaniitiin qaanfatanii uffata warra adii waaqeffatan. Hanga yoom qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu qisaasessuudhaan dinagdee biyya keenyaa daaraa goona. Uffata aadaa biyya teenyaati warshaalee huccuu keenya haa jajjabeessinu, gibira haa hir'ifnu, uummata keenyaaf carraa hojii haa uumnu. Uffata warra dhihaa bitachuu irraa of qusannee faallaa kanaatiin uffata ofii oomishnu isaanitti gurgurree galii biyyaa haa guddifnu. Jalqaba uffata salbaaqii Awurooppaa fi Ameerikaa irraa argamu irratti gibira guddaa kaayuudhaan gabaa haa gabbuufnu. Haala kanaan bara 2019tti guutummaan guututti uffanni salbaaqii gara biyya keenyaatti akka hin seenne haa ittifnu jechuudhaan waliif galanii waliif mallatteessanii gammachuudhaan addaan galan. Murteen kun akkuma irratti waliif galame mootummaan Ameerikaa qabaa ganna dhiisaa jechuu jalqabe. Maaliif seeta? Ameerikaan uffata salbaaqii biyyoota afran kana qofatti gurgurturraa doolaara miiliyoona hedduu argatti. Kana qofaa miti. Lammiileen Ameerikaa 40,000 ol ta'an kanneen uffata salbaaqii walitti qaban, kanneen dhiqan, warri halluu itti diban, kanneen uffata ciccitaa suphanii tolchan, warra uffata bakka tokkorraa bakka biratti fe'anii fi dhumarratti ammoo biyyoota baha Afrikaa afran tanaaf gurguran lammiileen Ameerikaa 40,000 caalantu jira. Kanaafuu murteen biyyoota afran kanaa lammiilee Ameerikaa 40,000 ol hojii dhabsiisa. Mootummaan Ameerikaa biyyoonni kunneen murtee kana yoo dabarsan qoqqobbii daldalaa cimaa akka isaanirra kaa'u akeekkachiisee ture. Kana qofa osoo hin taane Ameerikaan waliigaltee AGOA kan biyyoonni Afrikaa 38 hiyyeessa waan ta'aniif akkasumas daldala isaanii jajjabeessuuf jecha oomisha isaanii gabaa Ameerikaatti qaraxa akka hin kafalle hayyamteef haquudhaan doorsifte.
Murteen biyyoota Afrikaa akkasitti harki dhawamee fi dinqisiifatame sun amma booda salbaaca Ameerikaa hin bitannu kanneen ja'anii waliif mallatteessan biyyoonni Afrikaa bahaa afran sababa doorsisaa fi sodaachisaa Ameerikaatiin waliigaltee kana keessaa ba'an. Kan nama ajaa'ibsiisu Ruwaandaa qofaatu yaada hin jijjiiru jettee murtee ishirratti cimee hafe. Maaliif salbaaca kiyyeen bitannee jettee hariiroon Ameerikaa fi Ruwaandaa hammaatee ture. Ameerikaan sababa adda addaa barbaaddee Ruwaandaa irratti qoqqobbii kaayaa turte. Mootichi biyyattii Pool Kaagaameen garuu qajeelfama meedii Ruwaandaa jedhu warshaalee huccuu biyyattii keessa jiru jajjabeessuu itti fufe. Miidhaa diinagdee uffanni salbaacni nurraan gahu caalaa balaa hamaa kabajaa uummata keenyarra gahuutu hammaataa jee yaada isarratti ciche. Kanaaf egaa biyyoonni Afrikaa uffata salbaac faranjii hin bitannuu jechuu kan hin dandeenyeef yoo ja'an ammoo balaa guddootu isaan eeggata. Dhumarratti biyyi teenya Itoophiyaan uffanni salbaacii akka hin seenne erga dhorkitee turte. Kanarraa kan ka'e daldalli huccuu salbaac akka biyyoota Afrikaa biroo irratti miidhaa geessisetti Itoophiyaa irra hin geessifne. Uffanni salbaac seeraan dhorkamus gara biraatiin garuu hanga tokko Itoophiyaa ni seena. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment uffata salbaac hin bitatinaa, hin gurgurinaa fi hin uffatinaa jechuuf osoo hin taane nuti dhugaa jiruu fi odeeffannoo gara kanaan jiru isin hin geenye. Qophiin keenya irraa uffata salbaac irratti xiyyeeffatu kan hanga ammaa hordoftan kana fakkaata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii fi odeeffannoolee akka isin biraan geenyu barbaaddan nuuf eeraa jechaa. Hanga qophii uda qaroominaa biraatiin walitti deebinutti nagaya keessa nuuf tura.